Dubbii Hayyotaa Kutaa Tokkoffaa Hayyuu Abrahaam Lincoln. Namoonni ammuma gammaduuf sammuu isaanii qopheessan gammadu. Waan feete ta'e garuu itti cimi. Hiriyaan koo hunda caalu nama kitaaba ani hin dubbisin naaf kennedha. Namoonni hunduu gidiraa damdamachuu ni danda'u. Amala namaa qoruu yoo barbaadde aangoo kenneef. Kan na yaachisu Waaqayyo ana wajjin jiraachuu isaa miti. Kan na yaachisu ani Waaqayyo wajjin jiraachuu. Sababni isaas Waaqayyo yeroo hundumaa sirriidha. Yeroon waan gaarii hojjedhu waan gaariitu natti dhaga'ama. Yeroon waan hamaa hojjedhu miira badaatu natti dhaga'ama. Sun amantii kooti. Namoonni bilisummaa namaa mulqan bilisummaan isaaniif hin malu. Suuta jedheen deeme garuu tasumaa booddeetti hin deebi'u. Namoonni waan badaa nama irraa barbaadan waan argan hin dhaban. Gara lafaa gad ilaalanii amantaa dhabuun akkuma danda'amu nan arga. Gara Waaqaa ol ilaalanii garuu akkamitti akka Waaqayyo hin jiru jedhan naaf hin galu. Namicha sana hin jaaladhu. Kanaafuu itti dhiyaadhee haalan isa beekuun qaba. Dhaabbachuu kee dura bakka sirrii ijjattee akka jirtu ilaali. Nama guddaa hamaa ta'uu irra nama xiqqaa gaarii ta'uu naaf wayya. Namoota murtaa'an yeroo hundumaa gowwoomsuu dandeessa. Namoota hunda immoo yeroo murtaa'eef gowwoomsuu dandeessa. Garuu namoota hundumaa yeroo hundumaaf gowwoomsuu hin dandeessu. Isan ta'eefis isan ta'uuf hawwuufis ga'ee guddaa kan taphate haadha kooti. Namni haadha qajeeltuu qabu kamuu hiyyeessa miti. Boo'uu waan hin qabneefan kolfa kanuma. Karaan ittiin egeree kee tilmaamtu inni hunda caalu egeree kee uumuudhaan. Nuti diinota miti, firootadha. Diinota waliif ta'uu hin qabnu. Obsi keenya dhumuullee sun hidhaa jaalala keenyaa cabsuu hin qabu. Kordiileen yaadannoo yeroo tuqaman deebi'anii dhiita'u. Ergamoota gaggaarii naannoo keenyan. Ani gama koon nan qophaa'a. Gaaf tokko immoo caarranni dhufata. Namni kamuu dandeettii yaadachuu ittiin sobduun milkaa'aa ta'uu hin qabu. Waa'ee egeree ilaalchisee wanti gaariin jiru guyyatti yeroo tokko dhufuu isaati. Mukan akka muruuf sa'aatiin 6 yoo naaf kenname sa'aatii 4 qottoo koo qarachuu nan dabarsa. Wantootan baradhe hunda kitaabota irraa hin baradhe. Gammachuun nama kamuu ittiin gaafatamummaa isaati. Har'a ganuudhaan itti gaafatama boruu dhiyeessuu hin dandeessu. Akkuma mirga namaaf falmu kan beelladootaafis nan falma. Kun guutummaa namummaadha. Iccitii eeguu kan dadhabe ana miti. Namoota ani iccitii itti himadhu malee. Akaakayyuun kee ammamuu haa dheeratu. Guddina mataa kee sumatu hojjetata. Wanta isaan ofii hojjechuu danda'anii fi hojjechuu qaban hojjettee fi dhaabbataadhaan namoota gargaaruu hin dandeessu. Yoo kun buna ta'e shaayii xiqqoo naaf fidaa. Garuu yoo kun shaayii ta'e buna xiqqoo naaf fidaa. Waan isa gaddisiisuun guddummaa namaa itti himuu hin dandeessu. Kufaatii keef dhimma hin qabu. Kanan dhimma qabu ka'uu keef. Akaakayyuun koo eenyu akka ta'e hin beeku. Ilmi ilma isaa eenyu ta'uuf akka jiraatu na dhiba. Milkaa'inni yookaan argannoon halluu hin qabu. Namootaaf haasawa taasisuun yeroo qophaa'u yeroo koo 3 keessaa harka 2 maal dhaga'uu akkan isaan barbaadanin yaada. 3 keessaa harka 1 immoo maal dubbachuu akka barbaadan yaadumaan
dabarse. Yeroo inni sirrii ta'u geggeessaa wajjin ta'e. Amma illee yeroo inni sirrii ta'u isa bira ture. Yeroo inni dogoggoru garuu dhiisii deemi. Amman beekuu hunda, amman danda'u hunda, amma dhumaatti nan hojjeta. Haalan yoo barbaadde waan feetu kamuu ni argatta. Fedhii kaayyoo kee galmaan ga'achuuf fuulleeffama yoo qabaatte waan ta'uu barbaadde hunda ni taata. Waan hojjechuu feetu kamuus ni hojjetta. Nama Waaqatti wanti hidhu yoo jiraate yeroo namoonni hundi isa gatan qajeelfamaan jabaatee dhaabbachuu isaati. Akkuman garba namaa ta'uu hin barbaanne gooftaa namaas ta'uu hin barbaadu. Kun qajeeltoo ani dimokiraasiif qabu ibsa. Kitaaba fudhadhu, bakka feete taa'i, ofii keetii dubbisi. Kadhannaa haadha koo hunda nan yaadadha. Yeroo hundumaas na hordofu. Bara jireenya koo guutuu na wajjin jiraatu. Yeroo beekamtii dhabdu hin yaadda'in. Nama beekamuuf malu ta'uuf garuu yaala. Gooftaan yeroo hundumaa nama qajeelaa wajjin akka jiru nan beeka. Yaaddoo fi kadhannaan koo yeroo hundaa garuu anii fi sabni kun Gooftaa wajjin jiraachuu keenyadha. Wantoonni ani beekuu barbaadu hunduu kitaaba keessa jiru. Michuun koo hundumaa naaf caalu nama kitaaba ani dubbisin naaf kennedha. Gabrummaan gama naamusaan, siyaasaa fi hawaasummaan dogoggoradha jedheen yaada. Kana booda Yuunaayitid Isteet keessatti akka babal'atuun fedha. Eegee isaa wajjin yoo lakkooftan sareen miila meeqa qabaa? 4. Eegee itti dabalanii lakkaa'uun miila saree ittiin dabaluuf. Tikseen afaan yeeyyii keessaa oolaa butee oolchi. Yeroo kana oolan akka bilisa baasatti tiksee sana galateeffata. Yeeyyiin immoo gochuma sanaaf akka waan inni bilisummaa isaa jalaa balleessetti komata. Ifatti oolaa fi yeeyyiin hiika bilisummaa irratti walii galuu hin danda'an. Dandeettii fi dhamdhamni dubbisuu wanta namoonni kaan duraan abuuran beekuuf daandii siif ta'a. Warqeen bakka isaatti barbaachisaadha. Namoonni jaalala qaban, gootonni fi kanneen biyya ofii jaalatan garuu warqee irra caalu. Namoonni tokko tokko milkaa'ina guddaa goonfachuun isaanii namoonni kaanis milkaa'uu akka danda'an ragaadha. Namoonni kun waanuma tokko gaafatu. Haqaa fi haqa qofa. Amma ani aangoo irra jirutti namoonni hundi haqa argachuu qabu. Waaqayyo uumama akka namaa dandeettii hin daangeffamne kenneef. Guyyoota muraasa qofa akka jiraatuuf hin uumne. Miti. Namni bara baraan jiraachuuf ture kan uumame. Michuun kee nama diina ati qabudha. Nagaa yoo feete beekamtummaa ofirraa fageessi. Arba miila isaa duraa deemuuf qophaa'u yoo argite akka deemu taasisuuf gaariidha. Miseensa waldaa kiristaanaa kamuu yoo ta'uu dhabuun koo dhugaadha. Garuu dhugaa kitaaba qulqulluu haalee hin beeku. Dimshaashumatti jecha kabaja hin qabne amantaa irraa dubbadhee hin beeku. Addatti immoo waldaa kiristaanaa kamirrattuu waloon durii kan ani maqaa isaa hin yaadanne tokko ni jira. Akkana jedhe, dhugaan intala yerooti. Ani poolisii qabadhee hin beeku. Guyyaa guyyaatti waanan hojjedhuu qabu qofa hojjechuun yaada. Waan hin barreessiniif tasumaa hin gaabbin. Hawaasa wajjin taanan eenyu illee hin kufu. Sana ala eenyu illee hin milkaa'u. Karaan ittiin dargaggeessi ol guddachuu danda'u karaa isaaf danda'ame hunda of fooyyessuudhaan eenyuyyuu na gufachiisa jedhee shakkuu dhiisuu.
Namni yeroo jiraatu haala isaa fooyyessuu qofa qaba jedhee hin yaadu. Sanyii namaa hundumaaf dhimmuu qaba. Namoota al tokko yeellaasistee deebitee kabaja irraan argattu. Namoota al tokko yeellaasistee deebitee kabaja irraan argattu. Nama qajeelummaaf dhaabatu kamuu wajjin dhaabadhu. Yeroo inni sirrii jiru waliin dhaabadhu. Gaafa inni dogoggore itti adda ba'i. Namni tokko yeroo lallabu akka nama kanniisa loluutti hojjechuu qabu. Namoota gurguddoo wajjin dhaabbadheen jira. Wanta walirraa addaan isaan taasisu garuu hin barre. Haadha manaa fuudhuu koon alatti wanti haaraan hin jiru. Sun immoo anaaf waan ajaa'ibaati. Namni garaa namaa gargaaru qabu. Nama qeequuf mirga qabu. Namni garaa nama gargaaruu qabu. Nama qeequuf mirga qabu. Namni Afrikaa dhaqee ijoollee ishee saamee gabrummaatti gurguru kan doolaaraa fi saantiba argachuu ala kaayyoo biraa hin qabne. Nama haala suukaneessaan nama ajjeesee kan matumaa na biraa dhiifama hin arganne caalaa yakkamaadha. Qajeelfamoonni barbaachisoon yoomuu kan hin jijjiiramne ta'uu qabu. Akka isheen ana hin miine otoon beekuu kanan baay'ee sodaadhu dubartii qofadha. Gaaf tokko ani pirezidaantiin ta'a. Waggoota hedduu booda lola haadha manaa abbaa manaa gidduu qaamni sadaffaan seenuu akka hin qabne hubadha. Waan sirrii hojjechuutti haa amannu. Amantii keenya keessattis amma dhumaatti ga'ee keenya haa hojjennu. Waan har'a hojjechuu qabdu kamuu boruuf hin kaa'in. Wantoonni namoota eeggataniif ni dhufu ta'a. Garuu wantoota warra kutannoon hojjetan irraa hafe qofadha. Dhuma irratti kan siif lakkaa'amu waggoota jireenya kee keessa jiran otoo hin taane jireenya guyyoota keessa jiranidha. Namni bakka jiraatutti akka boonuun barbaada. Akkasumas namni bakka isaan boonu akka jiraatuun barbaada. Ani nan qophaa'a. Gaaf tokko immoo caarraan ni dhufa. Gabrummaan yoo dogoggora hin taane dogoggorri hin jiru jechuudha. Namni wanta haala gaariin hojjechuu danda'u yoo qabaate haa hojjetu jedha. Carraan haa kennamuuf. Hojiin namaa hamma tokko fooyya'uu danda'a. Amalli namaa garuu hin jijjiiramu. Yeroof ani White House guddicha qabadheen jira. Mucaan keessan kamuu akkuma mucaa warra keenyaa as dhufuu akka danda'u ani ragaa jiraatadha. Maarree hordoftoota keenya jechoota Abrahaam Lincoln kana keessaa kan isinitti tole koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasuma yaadni kun yoo isinitti tole yoo isin gammachiise yuutuubii keenya sabiskiraayib nuuf gochuudhaan yaada kanas namoonni biraa akka qoodan